سكيتي باجاجي بتي أبولي سكيتي من دلقت واتين من تلا درباتو يودم تدلقت مالي أبولي سكيتي باجاجي بتي مالين قلت يجون إنسان كون قرو ما تيجو ما كيتي قرو ورقني ماتي كيسا يوان أنقف أبها دوامان أنقف أبها دوامان ماتي خراونت يعني أما جتشوان هذا أقولت نساتي وان nama godhan tokko iyyuu dubbachuun hin ta'u maatiin kun urga gaafa biyya bahe waggaa jahan kana jireenyuma isaanii jiraadhaa obboleetti xiyyaallee biyya baasee obboleewwan lama biyya namaa kana fidee fi amma warra kiyya nan eeggatina. Maatii kee kana wanni dubbisiisuu dandeetta? Anamma as jira Itoophiyaa waan jiruuf hin dubbisuu ni danda'a lakkoofsa isaanii naa ergeeti isaan dubbisnee mee maaliif akka akkana dalagammee ni gaafannaa kaa isaan abbaa kee gaafanname. Ayyee lakkoofsa jaarsila bilbila xiqqaa qabanii isinii kennaa yoo. isin jala waliin dubbatanii rakkoon qabu. Nu bilbilaa fi haadhiidhaan bilbileetiin mee dubbii tanan sii gaafanna kaa gartee kaa inshaallah atillee akkanatti gooyaa jiraachuu miti intalli mucaan tun ilmooteessanii amma silaa jiru siin gargaarte jennee gartee mee ni gaafannee waan isaan jaallallaa kaamee ma. Ayyee lakkoofsa isin kennaan dubbiftanii karaa ammoo jaarsa qeetiin hatta dallaatticha mana bite mana marsanii haga mana marsaa gurgurtaa manaa naftee deemanii dallaala mana marsaa illee naa kennanii namni walaa ijoollee walaa nama guddaa namni dubbanne hin jiru birrii 100 qopheessii bakka nu waraqata akka maqaa kan keetti deebisan sii goona annaan dirqame birrii 100 san sooma hiikuuf gudii 15 hafeeruu birrii 100 san qopheessee kunoo birrii mi'attiin ergaa itti waraqata deebisa annaan kennamu waraqanni yoo barbaadde fooqisa irraallee darbitee waraqanni kennamu jedhanii warra deebii jaarsa ergannee ofirraa deebisa. Rakkoon kan waan bilbilee dubbisaati amma lakkoofsa kiyya qabadhu lakkoofsa kiyya si kennaati asirratti lakkoofsa abbaa keetii daaressi naa kennitee dubbii tana abbaa kee gaafanname abbaa kee gaafanna inshaallah rabbiin si laaffiseeti waan tokko isaanii wajji haasawinaa meenuti inshaallah rabbi si laaffisa abshiru waa takkan booyni dubbiin nabbii hamtuudha dubbiin namni ganda namaa dalagatee namni gaafa ni gallaje namni gaafa maatitti waa ergannee irra hedduun namaa amma biyya namaa keessa ta'ee jiranii mallaqa harkaa dhabuu qofa osoo hin taane haaluma kamiin maatitti ergannee gartee kunnoo jira gartee lakkoo gartee ka jiraan najanii wama dalagataniin bakka dhabanii biyyarraa nama gartee isaanii waa bitu dhabanii su qofaa miti obboleettii teenna nama hundatu yeroo ammaa keessa akka itti maatitti ergatee waa godhatu dhabdee ijoolleen rakkachuu jiran wallahi nama hedduu gartee rakkachuu jira akaawuntii raayyaa naa barbaada akaawuntii ebaluu naa barbaada hamma gaafa galuutitti irratti ergadhaa gartee kunno warra jirutu jira ijoolleni li'annahu waan dalayde kana gartee maatitti erginaan argachuu hin dandeessu obboleeyya kiyya ashangulliitiin barreessinaa kaa du'aa yoolii goona ashangulliitiin barreessinaa gartee kunno kanaafi lakkoofsa kiyyaa sii kennaati anamma lakkoofsa kiyya kana qabadhuuti maatii keetii wanna dubbisiisi inshaallah. lakkoofsaan qabaa kaleessa ayyuu qabadhee imoonillee ta'e isin dubbifte tun hawaasaappiinillee isin kalee binaada waltanii bulli kiyyaa. Qabaattu beekaa yoon qabaanne Sa'iid Mahammad Nuur kun si barreessaa as jala fudhadhu inshaallah Sa'iid si barreessaa jalatti. Ayyee inshaallah taatee. Lakkoofsa abbaa keetii naa kenniteeti ana bilbilee si hordofee mee jechuun oomesaan jedhamee ni gaafanna inshaallah oomesaan jedhan gaafanna. Video kia kana yoo dandeettan maatii keessanii share naa godhaa fi yookiin dhageessisaa akkuma ta'ettillee dhageessistan jechuudha. Maatiin yeroo baay'ee ilmaan isaanii biyya alaa jiran kana onni isaan hin hubanneef keessattuu ijoollee biyya arabaa jiran jechuudha. Keessattuu immoo dubartii. Amma fakkeenyaaf dubartiin takka biyya ormaa yogguu jiraattu damoozaan dalayti kuma takkas haa ta'u kuma lamas haa ta'u haga ittiin dalaytu ni dalaytiin. Kaji'a lamaa ji'a sadii walirra keettee yogguu siin biyya erguuf kuma qoymee walirra naa haa buutu ji'a sadii erga ji'a lama ergattee yogguu siin juma lameen tana isinirraa turte isin ilaalcha biraa qabdan baqa waan tanan ergine waan tanan goone waan tanan taane jettaniin gaafa isin nagaa isin gaafachuuf isinii bilbilte isin bar nagaa isin gaafachuuf isinii bilbilti isin immoo isin itti haasoftan birrii tana ergime tana akkas godhime birriin biyya arabaa akkasitti miti ka dhufu wanti isin beekuu bara qabdan biyya arabaa laazim jedhanii dalaga xixiqqoo tana dalaganiitii miti birrii ka fidan yoo dalagaanuu hin jiraanne arrabsamtee birrii san argatti kan akkasitti beeka ilmaanummaa isin asii achi argitan kun arrabsamanii saree jedhamanii jibbamanii nyaata kophaa kushiinaa keessan nyaatanii booyaa nyaatanii waa meeqa ta'anii birrii tana argatan damoozuma isaanii tana jechuudha yogguu isaan ji'a lama ji'a sadii osoo hin ergin isinirraa turanii kajaartii hiikufaa jira ji'a lama ji'a sadii birriin ergine dheeni waan biraa keessa galchee ofillee achitti onnuma isin yaadin kana yaada biraa keessa of galchee waan kana karaawwatu meeqa keessan jira
ilmaan keessan birrii isaan fidan akkanuma zim jedhanii zannataniitii miti. Yogguu isaan bilbilaanuu nagaa jira ana akkas jira bar dalagaa bareedduu qabaa bar yogguu isiniin jedhan isin soobu jiran dalagaa bareedduun qaban akka haati tiyya hiyyaanne obboleeyyan kiyya abbaan kiyya kanarraan cinqabnedhanii dalagaa baddu dalagaa ulfaattu arrabsamaa osoo waan fedhan isaan godhanii ani nagaa jira siin jedhan malee anna dhukkube siin jetteen beetu dubartiin biyya araba keessa jirtu guyyaa takka maatii isii yogguutti bilbiltu na dhukkuba jettee ni mattu sababni illee ofii rakkoo keessa jirtee maatiin kiyya sunna jalaa yaaddaa jettee waan yaadduuf jechuudha osoo isaan akkana jiranii isin immoo kan kana daranii kanan goone birrii tanan ergine maatii kee akkas ta'e akkana rakkanne kanan sii gootan akkasii miti dubbiin maatii eega ergitan booda ergitanii isiinuu gara laafummaan yogguu biyya Itoophiyaa keessaa ba'an gara laafummaan isaa kanama dhuftuun beekuu isaanuu gara laafan guyyaa barbaada isin yaa ergan guyyaa barbaadan haa dhiisan nagau maa qabaatanii bicha jettanii osoo dhiistanillee rakkoon qabu nagau nyaatuma nyaatanii osoo biyya kanaas deebi'anii isaaniif waa takka isin garuu kan hundee battanii ofii dhibamaa gaafa isin nagaa isin gaafachuuf bilbiltu ofii hin dhibamtii bar an nagaa qabaadhatii yaa nagaa qaba abbaa kiyya narraa yaadinaa nagaa qabattu bar ofii dhibamte ofii bar rakkoo keessa jirti bar ofii cinqii keessa jirti immoo kana hunda wal kana naan goone kajaartiin tiyya birriin ergite kana birriin lafumaa dhufe isinitti fakkaata bar yoo dalagaa yoo dhabde arraban dhabu kanaafuu namni arrabsame danii isiniif mujirra kolchitan isinillee sheer godhaa fi biraannaa gaaf tokko galamanga osuman kufee kahuu itti cichee kaayyootti bargatii kaffaleetii asin geenye laayyootti qoreedhaan waraanamaa osoon dhaanamuu gufuun kaayyoo koo jalqabaa fi hundarra darbee dhufuun ba'aannarra ka'ame osuma natti ulfaatu jechaa fi gochi namaa osoo garaana nyaatu hormas tasan jibbinee fudhee akka firaatti kiyyoon anaaf kahame gannan qabne ciraatti xiqqaa tuffachuu dhiisee guddaa jalaa solkahaa